Ijoollee mana jiranii. Eenyudha Nooraa? Ijoo nagaa kee. Akkam jirtu nagaa keessanii? Nagaa kooti. Ta'a Nooraa ka baddanii turtani. Ani sun ta'a. Taa'ame. Aduun sin ajjeeserame ta'a. Ijoollee bishaan fidaa fi mee maaloo dadhabanii dhufanii. Ani barbaadu. Maal taatan isin immoo qaame eessa dhaqee waardiyyaan kun immoo waanuma namni isatti mee sin dhaga'u silaa. Bishaan geessii fi meeroo keessummaa nu keessa turte dafi geessiif bishaan. Dhugaa maaloo bishaan. Dhugaa. Ayi dadhabanii dhufanii ijoolleen immoo mana kana hin jirtu. Maal irreessaa baatan isin aduu kanaan ayyaannis ga'e ayyaana kanaan akkamitti waliin gadee deemtu sin nagaadha miti? Gabaa keessanii dhuftu? Shunkurtii bitee ani sarara gabaa dhaqee dhufe shunkurtiin baay'ee waddadeera sanuu. Ani kan dhufe moo xaafii kinoo achi jira. Xaafii isa sana? Maal isinii gurgurraa? Fudhadhaa jedhee dhufe. Unuun fiddanii? Waaqayyo sinaa eebbisu iddoo baastanitti waaqnitti isiniif haa dabalu. Ijoolleen nagaadha kaa? Nagaadha. Abbaan manaa keessanis nagaa isaaniiti. Hunduu hin qabu ture bituufan ture garuu har'a kan sin dhibu sin immoo erga fiddanii egaa waaqayyo sinaa eebbisu. Egaa anillee manuma keessan akkuma kanatti nan dhufa jedhee yaadeen tureeyyuu siniyyoo erga dhuftanii egaa mee akkamii jireenya hafuuraa jajjabaattu? Akkami waldaatti kadhannaan akkamii? Warra duratti illee namoota kunoo isaan mandara keessanii wajjin kadhatan sana mee akkamii waliin kadhachaa jirtu? Waliin kadhachaa jirtu miti? Waliin kadhataa jirtu miti? Akkami waldaan akkuma durii kadhanni mandaraa hin jira soomaaf sagada isa kadhatan hin jira? Ani immoo kan sin dhibu hojiitti baay'ee tokko biizii ta'ee manas nan dhufan jedha. Yaadaan akkuma kanatti sin biran jiraayyuu. Rakkoon qabu naa hubattu sin immoo silayyuu. Mee akkami mee sinoome mee haasa'aa gaan afaanuma duwwaa oduun sin qabdu. Nagaa keenya kinoo xaafii si fideera. Ayyaana sigaa jira. Kinoo bakka si fide. Amma bakka fudhadhu. Ani immoo xaafiin qaba kinoo lafan qaba. Facaasaan jira. Sinedaan facaafattu qotattu. Lafa baay'ee qabdu akkuma durii. Hunduma isaa wal gargaaruu. Oromoon wal gargaaruun aadaa Oromoo keessaa isa tokkodha. Akkasa kanammoo sirriitti duriyyuu sin barii akkatti nu gargaaraa turtan yeroo nuti barannuyyuu wanta baay'ee nu gargaaraa turtan sin nama beekoodha. Duruu nan beeka. Baay'ee waan gaariidha. Akkuma durii sana nama gargaartu jechuudha sin. Waaqayyos kana jaallatamu. Akka miree kanarra ijoolleen keessan intalli keessan ishiin yeroo tokko kolleejjiidhaa barattu eebbifamtee? Eebbifamtee? Ameerikaa deemte? Waaqayyo baga waaqayyo sin gargaare baga sinii deemte akka miree sinii bilbilti? Kinoo laarii naxalaa kanaas. Ishiitu bite? Birriiyyuu sin ergite jechuudha achi geesse? Hin heerumne ishiin? Hin heerumne yeroo waaqayyootti hin ta'a hundisaayyuu nagaadhuma ishee haa taatu malee. Kanaaf egaa bareedaadha achumatti fayyaa ishee haa taatu malee rakkoo hin qabu. Ijoolleen keessan warri dhiiraa sunoo akkamime? Isaanis hin jiranii? Ani kanan siniin jedhume gurbaan keessan inni jeequ sun ammaa maluma isaa sirreeffate biyya ormaa deeme? Namni yeroo guddatu akka kanatti jijjiirama. Duri koo akkatti karaa mana barumsaadha ijoollee akkatti jeeqaa hin rakkisaa. Namni jijjiiramadha. Akkami garuu sagalee waaqayyootti jabaataanni? Jabaadha miti? Kaa waaqayyumatu yaa mallisaa jijjiire malee mallisaa baay'ee rakkisaa. Kunoo aseen amma waardiyyaan tokko akkatti na rakkisa. Seeraan hojiin hojjetu yoo namni dhufe nama waliin gashu akkatti na rakkisa. Meesii maal jettu kanarratti?
injiranedhe dhaga'eela kunoo akkasitti na rakkisee tonkolii inni qabu dhiisaa kunoo akkanatti bakka yoo namoo waan ta'e shonkooraatti isa kaase akka daa'ima shonkoora nyaata yoo namni dhufeen dhaga'uu na waan namni jedhe waan tokkitti naga'u. Nan jijjiiradheenis waan isaa wallaale jijjiiruudhaafis nama rare nama egaa maatii hin qabne dhaamee naa gorsaamee adaraa keessan yee tolasaa. Nagaa jirtu. Ati maaliif jijjiiramtu garuu? Jijjiiramee kophii Addis Ababa konkolaataa na rakkisee maal godha jedhee tiraafikiidha. Maal kana godha jedhee walloolu. Ati moo Addis Ababa maaliif dheeraa? Maaliif namni yeroo injiru jettu? Isaaniiko Addis Ababa deemina jedhanii ani deema eessi jedhee deeme. Maaliif Addis Ababa dhaqamoo? Isaani jedhani koo maal godha? Wallaalani koo nam. Kunoo tagaa argitanii akkanatti dubbiin isaa faallaa yeroo hundumaa mee amma Addis Ababaa deemisiin jenneerraa nuti qe'ee seeraan eegii siin jennaan inni kunoo Addis Ababaa faa deemaa Finfinnee deema jechuudha. Achi immoo yeroo dhufu jeeqamee dhufa akkasitti kunoo seeraan qe'een eegu. Mana keessa ta'a. Intaa yeroo tokko garuutuma taa'aa jiru namni immoo yeroo dhufu isaan mana hin jiranii jedha kunoo akkasitti akkuma isin argitan kan. Mee gorsallee fudhadhu mee yaa tolasaa. Yoo lammata ittiin deebitu ta'e ittiin deebi'uu jedhiiti waadaa galane ani si dadhabee ragaa malakee amma yaa tolasaa. Ayyaa mucaa. Ana miti koo kan biraa mucaadha kana godhee malaa as keessa. Kunoo tagaa argitanii amalasaa. Akka kana jedha yeroo hundaa. As ta'e garuu ana miti jedha. Ana miti jedha. Kun akkuma argitan kana gaamallisaa. Mee amala kee sirreeffadhu. Ani koo nan geggeessa dheen nama rara na gaddisiisa maatiin qabu jedhee jennaan akka kanatti akkuma isin dura jettan Oromoo wal gargaaraa sagalee Waaqayyoos wal gargaaruu jaallataa jedheetaniin calluma jalaa jedhanni kun akkasitti akka kana ta'agaa. Lammatatti hin deebitu? Kootu sin gorsaa. Maal? Sitti dubbachaa hin jirani? Ati nama guddaa miti qoyi. Kootu sin eega. Maal? Sin gorsaa. Ati nama guddaadha miti? Eeyyee. Eeyyii. Inni eegdu taanaan dhugaa kootu. Ini butanan hatuufe suuratee ati maaliif neegdusti nattini tiraafikiin nan lola kan maal fiigdaate ati mana keessa jirtu tiraafika as jira mana koo hin beekaa kaa mana keessa miti eeyyee hin beekaa kaa tiraafikii mana kee akka nama tokko si garsiise maal ati haadha keetii akkas jedhama murtaamete kootusti bakka abbaaboottu amma kinoo isaas na rakkiseera yeroo biraan dhufaa ani kan dhufee boru mucaa koo ufti. In uftiin talli keessan? Ishi. Achumaan atis kootu. Ahaan waamuu dhuftaan xaafis nuu fiddanii mucaan keessanis ayyaanaan dhufti mucaa keessan akka arginu intala keessan akka arginu fidamiti.
Tole 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 dhufna bakka amma rakkoo tokko hin qabu kunoo isa segaa gorsitaniittu yoo waan dhaga'u ta'e dhaga'u yoo dides maal goona gaa yaadayyuu waan ofii kana gaa ofirraa eessatti ari'u ta'u orma ta'ee obsitee gaafa dadhabdu gaggeessuun dirqama inni egaa kun akkanatti namatti falma tiraafiikii jedhani maaluma akka tiraafiikii jiru wal tuqe sin beeku akka kana siniin jedha gaa guddaanaaf galatoomaa xaafii segaa naaf iddan galatoomaati. Baay'een sin jaalladha gana nufa boru ganamaan iyyuu dhufeen hojii sin gargaara maa rakkoo tokko hin qabu. Eeshu waaqayyo sinaa eebbisuu nagaadhaanis intala keessan siniifaa fidu.